yoo yaa akkam jirtan loltootaaf daawwattoota keenya kabajamoo ilmaan Oromoo hundi seenuu idil addunyaarra jirtan akka nagaa fayyaadha jirtanii egaa hojiin itti fufa hojii keenyaa sammaa hojii haaraa qabannee dhufaa jirra isa kanaaf inni haareennis artistii haaraa wallisaa amma lafaa dhufaa jiru innis eenyu jettan wallisaa Musaabee Hassan YouTube isaa jala isii tamaammeetuuf jettu san jala argachuu dandeessanii yeroo muraasa biratti isin biraan ga'uudhaaf qophiidha. Egaa sirbichinis waan ajaa'ibaa wallee ajaa'ibaa bareedaa bifa ajaa'ibaatiin as ba'ee jira. Muuxannoo hedduu waan ajaa'ibaa irraa horattan jennee abdanna. Egaa isa kana akkuma silaa rakkina jala jiru kana akka silaa saba keenyatti akka walootti waan jala jiru rakkina hedduu kan si ibsu kan waa adda sii baasu as keessaa waa hedduu irraa hubattan jennee abdannaa sirbicha isin dhageessifna. Kunoo sirbichinis isa kana. Gabruma baadannee bilisummaaf jennee tokkuma dhaabannee dhugaa sabaaf falmuuf dantiirra wal waamnee obbo Korraa Daallee gabroonfataa lollee abbaa irree lollee gabroonfataa lollee abbaa irree lollee yaallan haa jabaannu hammaa dhugaa argannu bakka jiraachuun dargaggummaa namtu tokkuma dankaanee falmuuf dhaabbannu hammaa dhugaa argannu qabsoof dhaabbannu.